إيش halkan gaafa waliin bulanoo maalin jedha duruma farreenan jaallatu ture karaa barbaadaa ture bakka karaa deemu barbaadaa ture jechaadha siitu wallochisu amma caljeetin jira angaarraatu siitu baxabatu jiru akkam tofet addi akkam tofet እሺ በቃ sababa namaatiin kun waan dhukkubsadheen jira jechaadha tokkoffaa sababa keetiin tokko nu faana dubbate injo jiraan anaa fi sida dhimma kan qabdu sida dhimma sila qabata angaarraa tokkoffaan kan adda nu baase mosuma mataa keetiiti baqa mosuma mataa keetiiti baqa maafi sheedhaaf qashee maal si goote ennaan ishee si qabdu gaa'e maaltu softu maartii ishee haati dhimmaa siimi isin caljeetin jira zimmi jeyaatu amma jireenya kee kallaa geessii malee farreemti nama tokkoof galaan jiru maan beetaanas biratti miidhamaan jira namni tokko garuu miidhamuu kiyya argaan jiru annaa gala garuu siin kan siin jettan waa'ee farreedhaa fi bakka farree miidhamee farree takkas ta'e naan jettu farreen kana booda bakka maalas aan gudduma dhaqeetan jilbatti kufee kadhadheeraa waan baay'ee jedheeniin jira farreen garuu jechaadha bakka kiyya miti kana booda kan nama biraati. akkuma beekamutti farreen hanicha wajjin gaggarbee ture sanirratti garuu anis qeeqanarraa kaasanii turanii sababa Suuzii farreen diraama waliin dalaga irratti si diraama zaleessee kaameramaan ta'ee si daayirektara ta'ee akkasitti isaan lamaan waliif fidee naan jala garuu Suuzii farreen kan wal dhufan ana dura wal beekan akka jarraa ta'e wal agarraanii diraamaa jallaaf koraafne diraama irratti farree fi Suuziin wal qabatanii wal duggatanii turan sababa sanitti hanichoo fi farreen gargar baanee jechuudha sababa Suuziin farree dungatutti kun diraama dheena hanichoon go'atte soo kanaaf ani na aranii waan jiranii bakka akka ammeenyi natti hin qabanne waan ama akka garan natti hin qabanne anis kana beeksiseetiin iddoo fadhi sababa kanaaf jecha har'aa hannaa dawwalee fi hannaa yaamee ture hannaan dhufu jirti maal akka jedhu garuu asumaa waliin kan ilaallu ta'a jechuudha soo kanaaf hannaan faanis dhufu jiranii wal mallaan hannaa akkam nagaaduma jirra akkam arrasiin barbaade maaf na barbaadde natti aartan itti fakkaata siifi faraanis sittaareen ture jechuun sababa keetiinidha kan diraamaa waa'ee diraamaa kan jedhu siinidha situudhaa dalaganuu naan jedhee siin waliin angaarraa isa baddii keeterroonni argamtuuf jechuun anis faraan dawwaleeti bakka na lamaa ture sababni inni natti lolee tures siito danubaatee manaan jaachu ture beektaa dhugaadha anis biisiin ta'e malee sila mul'achuun qaba ture as keetti arra silaaf iyyuu eessaa dhufteetiyyuu ammas biratti na waamtee dhufeeshi waa'ee kana natti mufetteetu tasgabbaa'e maaltu ture ni beektaa ani fiidicha akka daayirektaraaf kaameramaan ta'een dalage malee ani waa'ee isaaniitis waa'ee keessanii aan duraanis fiidoo keessa laaluu malee sababa keessanii waliin irraa gaafa akka kaameraamaanii taate akka gaafa jirra akkas waliin godhatan ati sitte ilaalaa turte diraamichi iskiriptiidha diraamaa jaalalaa tureemi diraamichi iskiriptii waraabne bakka achirratti bakka jechuun diraamaan sana maal gochaa turani halkan gaafa dawwaluu fi diraamaa hojjennedhanii sa'aatii 3 irratti maal gochaa turani sanuma bakka waanuu fiidoo turte jala duuka bultee turte hin turre fiidoo waraabnaan bilbileetiin ture naaf hin kaasanu lamman isaaniiyyuu angaarraan eessa jirtaa dirqama bar nama jaallattu amanuu sira jiraata annaa andee halkan guutuu ilaal sa'aatii 3 irratti bilbileef miti bilbileefi maannaa jedha viidiyoo hojjechaarra achi immoo lammaffaarratti isuma caruma isaa silkiin kaasanu bakka inni sa'aatii 24 eenyoo jinjira ishee wajjin jira shakkuun qabdu ture bara amma nama jaallattu akka dirqama amanuu qabda yoo shakkitee garuu jaalalli keessa irrachaa dhufa sii galee akka jaallattu siin beekannaa maaltu jira seeta atis rakkoo humtee jira amma fakkeenyaaf inni si aarsullee waan fadhisi godhullee wantichi diraamaa ture malee dhugaan turteen siin jechuu jira angaarraa eessa jirtaa no gaana mi jenne gaanis dalagaa dhuunfaa kan qabamu amma arraati anaaf daqiiqaa 30 dhabde ani wandumaa wal beeynaan amma arra dhufteetiyyuu akkas gochuu eegga waliin waliin makatee dhume an jireenyi kiyya waliin makatee dhume amma jireenya kee kallaa geessii malee farreemti isaan diraama dalagan akkasimi isaan diraama dalagan normaalidha diraamaa kasa wal qabachuu diraamaa miti ati jaalallee tokko qabda miti jaalalleen sun akka barbaade wal dhungachaa akka barbaade gaafa ta'u siin sitti tola sun diraama gaa dirqama amanuu qabdu ture gaa ishi halkan gaafa waliin bulanoo maalin jedha an sawaan irraa beekuun qabu basan siyaarsu qaba san dhimma keessanii isini fura an wanti na fide akka nama takkaatti ani waa'ee kaameeraa waraabuu fi daayirektara ta'e akkana taa'aa jechuun malee waa'ee iskiriptichaa diraamaa malee waan tokko waan irraa qabu
injiru. Kana kana hubattu. Siinis akka saayibasaatti sittaareen jira akkas gaafa inni godhu loluu qabda deebisuu qabda ati garuu amma aanatti garagalteeti iyyuu farreetu asitu balleessaa qaba malee farreen balleessaa. Ana mas caalaa amma farreessaa biqiyaa misaan dhiyaatan amma dhugaa jiru. Isaa waan sitti dhiyaatuuf isaa. No sanii fi ati amma yoo kas ta'es even amma mucaa si wajjin fiidoo dalagu san wajjin ililii furotee manaamin furotee kana booda tasa addis raammatee maadha beektaa farreen tu na jaallate ta'ee amma manatti hin galfadhaa hidheetiyyuu suuzii wajjin jaalalan hin jalqabutu itu na jaallate ta'ee inni balleessaannu itu na jaallate ta'ee akkasin godha ati eenyuuf qaba wachuun faayidaan qabu arra maaliifidha kanatti no wachuun faayidaan qabu gaa ani si wajjin wachuuf hin dhufu angaarraa maa walitti fayyisi nama maal jettan sinna qote calji waan sana gaata hin qabu inna kaka ishee ko na wajjin nama rakka chaartii bar simba no anna ishee na wajjin rakka chaartii bar sino jiddu bachuu qabu ani sinu bar ibbaan kiyya maa fudde keessaniif hin galuu qoy naaf hin gala anna akka jaalatu sin beeka ko yoo si galate ko maa dhabe kanaaf anis kan hin dhufee bar ati ma badiini qabda badiin kee maammeedhaaf filaal waa'een jireenya kiyyaa nama tokkoof galaan jiru maan beetaan as biratti miidhamaan jira namni tokko garuu miidhamuu kiyya argaan jiru annaa gala garuu siin kan siin jettaan waa'ee farreedhaa fi bakka farree miidhamee farree takkas ta'e naan jettu itti dhagahame gaa jechuun ati isa wajjin hangam inni bakka akkas ta'e itu na jaallata ta'ee mucayyoo sana wajjin jaalalan jalqabu sinumaa karaa barbaadaa jira bakka karaa barbaadaa jira hin ta'u sannaaf gala garuu akka abdiis irraa qotu wanti godhee ati maammee wajjin illee kan ta'ee fi maammee wajjin wanattee jilbifattee waa'ee isaa hin dhageenye taanaan waa'ee isaa sittiin hima kaanii ilaali na jaallatamoo na jaallatu dhiisamoo kan jedhu ilaaluudhaaf jenneetiyyuu waan kana waliin mari'annee kan goone malee maammeen dhugumatti na jaallate miti ishii wanta kana eeshi dubaati isa hinaafsisuuf kana godhe jechuudha eeyya amma hundaafuu jireenya haaraa eegalee jira natti fakkaata ifa malee naa godhe kanaaf ati amma anan galan daametti isiin wal araarsuudhaaf ni mokkora yoo dandee arrarii keessaa baatee dhuftee qoy amma koo farreen wanta biraa keessa jira bara keetii wal lolanni beektaa sababa keetii maaltu ani maaliin godhe an dhugaa sittiin mu jira bara isuma kaa diraama script os maafi ishee dhoofta ishee maal si goote ennaan ishee gaafa qabdu gaa'e maaltu sooftu martii ishee taasise haati dhimmaa siimi isin ajjeetiin jira zimmi jeyaatu dubartiidhaan natti ni caljee haafara bal zimjee caljijiin gaa bakka ani si wajjin haasaa jiraami isin haasuu gaa atawaan si galchuu qabu. Sinoosi sana galcha. Sanii miti. Sinoosi hin danda'ani. Garuu dubartii dhasuu hin joojeeti malee. Jiru nama eegaa akkana kana adda balleeyte ati garuu akka harree isaa baatee dhufte qoyaa ta'anii miidhamuu kiyya namni argaan jiru baraas biratti miidhamuu kiyya tokko namni tokkoyyuu argaan jiru. Maaliif siif hin galu atamma? Amma waan kana. Si galaan jiru miti miidhamuu kiyya. Nama tokko miidhamuu kiyya galaan jiru. Silaa naagaloo baatee hin dhuftu. Malee baramma siyaama. Ishi galee amma reef akka naagoon amma farree naatu dubbisa. Yoo ndaamee farreen kana booda bakka maalas aan gudduma dhaqeetan jilbatti kufee kadhadheera waan baay'ee jedheen jira farreen garuu jechaadha bakka kiyya miti kana booda kan nama biraati. Kanaaf ammatti sababa inni akkana godheef aan abdii isaanii naaf seettee ati dhiirota biraa wajjin mul'achuu hin qabdan hin no maammeen faana gargaaraa jiru malee wanta biraa kan godhan hin jiran bakka maammeen faana gargaarani malee namni wanta akka sababaatti yoo si dhiyaate ati ililli isa maammee irraa fudhachuu hin qabdu. Sitti mee barikoo inni ishii durba biraa wajjin ta'uu qaba aan balleessaan kiyya meeyaas biratti maalidha. Inni gaa akka ta'ettu dongore lamaffaa si dalaga inni dongore namni takka dongore maalin godhee dongore maammee irraa fudhachuu hin qabdu si maalin godhe silumaayyuu ati diraamaa isa jedhamu kana maal gochuudhaaf itti himte maal gochuudhaaf kun diraama gaannaa diraamaa kana tuyyuu kana hunda fidee jira akkamisitaa waa'ee maal gochuuf iyyuu diraamaa kana bakka diraamaa fiidoo daleenya naan jeeni bakka dhuguma keessanii aan balleessaa kan qabu ana diraamaa fakkaduuf hin qabu tokkoffaan kan adda nu baase mosuma mataa keetiiti bakka maal beektaa diraamaa kun dalagamuu qabu ture waan fi akka taatu waan diraamaan dalagamee na caqasa haa dura bochuun faayidaan qabu waannaa booyi fakkeenyaaf kun diraamaadha diraamaan dalagame allaqe waan dabare waan kute ishii diraamaan hojjetame miti inna diraamaa kanarraan kan kee kunoo jaalallee walii ta'anii kana caala maaliin godha taanii siituu illee keessa naqee siin jira siituu akka maa tokkoyyuu illee durumaa farreen nan jaallatu ture karaa barbaadaa ture bakka karaa deemuu barbaadaa ture jechaadha sii galee miti sanii miga ati ammaa yoo akkas ta'e bilbila silaan kaase diraama laatti diraama siin jee si hubachiisee hubachuu didde achi booda osoo inni kana keessa jiru waanan ta'e namni nagaa osoo kanarra jiru atis deemtee maameera illee fudhattee innis bakka abdii horate achi booda mijoon nan jaallattu beekaa afaan hin sobdis hin jeeti bakka kanaaf ani ni mokora anga ndoti ana akka yitiin barbaadu naamusa ani ko bakka ana bakka adis boyu feesu ana boyna amma wanta ka bon faydan ka galaan jiru bakka waa'ee jireenya kiyyaa nama tokkitti naaf galaan akkam sita bakka ana caala akkam sita ishi sida bakka akkas gochuun qabdu turte diraamaa akka dalagaan fakkaduuf hin turre siluma waan hunda kan beeku sidha bakka
Sila arramoo dhuftee na waamte akkas jechuun qabduutu. Ammaal keetiin isaa diraama dalagin jaantu booggusan. Maa rakkoo qaba gaama dalagin jechuu qabda. No ka diraama enne Diraamaa dalagin jechuu qabda. Iskiriptii barreessine dalagina ka. Wayne diraamaa kana waan dalaganiif hin akkas ta'e jireenyi akkas ta'e bakka. Ati diraama yoo dalagamu akkas ta'e maaltu Diraamaa waan dalaganiif jireenyi kiyya ammoo ol gadi badee jira bakka dhukkubsadhee tan akkas dhaabbadhee asoo kiyya namni tokko sin argaa jirtu miti akkas dhaabbadhee waan hin haasee. Garuu akkas dhaabbadhee asoo kiyyan arginaa shi sababa namaatiin kun waan dhukkubsadheen jira jechaadha tokkoffaa sababa keetiin tokko bichaan beekuun bakka. Ani waan hin godhin qabu bara. Ani wanticha iskiriptii bakka akka kaameramaan ta'etu waraabee malee waan ta'e waan irraa qabu. Miyaatu siisin jee bara dubbiin kee na oogisa michii yoo ta'an akka. Na oogisa wallaahi dubbiin ta'e. Maal ishee maal bakka dubbii kan keessan Siitu walloon siitu amma caljeetiin jira. Angaarraatu siitu baxabatu jiru. Bakka ishee maal si goote ishii naanaas maal si goote. Naarsi meen dubbatee. Dubbattu maal si goote. Dubbattu dubbadhu akka barbaadde maftii keeti. Isheenumaa tokko sin goone bara. Anna amma karaa nagaati yoo ana rooyya. Ati bakka miira keessas galuun qabdu wanni taame dabre. Kanaaf anis hanga danda'utti isin walii araarsuudhaaf farrees ni yaama bakka farreen jirutti si dubbisan. Wayi arra isaa baatee akkas naan jettaati qoy. Angaarraa isa jirta. Sitti naasa'u jira maa ati waan namni si jomaa nu banne. Ekkoo maali si hubadhaa qoy meena. Siimee bar waan bakka irra deebee siima ammas maali. Bakka si dura dubbii balleessitee jirtamte. Dubbii Awwaani balleessitee balleessin jiru bara. Awwaan silaa waan balleessi takkan jiru. Ishi maannaaf goota farriin ko kana booda naan jaallatu nan barbaadu bari ko amma. Abdiin keessan. Walitti siraarsuuf ni yaalan hanga danda'ametti si galee. Wayne dambee jiru bira wanni jeebu daddara wal taraarsa. Ati caalchiisiin jee bara. Qoy mijoota maal keessa qoy. Yoo nagum daba ka coraa kanani. Maa ishee maal si gootee qoy amma. Ati maal harkata ko jiruu isaanii gisee kana adda balleete akkanatti isiinis gisee kana qofti. Quba kam taati gaafa naaf isa waliin turre. Niin qabee yaa. Abo caalchii. Maa si hojii si makka. Maal ta'e naan jette. Caalchii si joora. Maaliif hin caalchisi? Nafaan dubbatiin. Sinna akka taafaan Si faana naasoo jiraami. Awo deemboo. Jinni. Wayne amma na dhaggeeffadha hundi keessan akkasii godhatina. Jinni naan jechu jiraan. Nu faana dubbatiin hin jiraan. Anaa fi sira. Dhimma kan qabdu sidhaa. Dhimma silaa qabate Awo deemboo jinni. Naa moolila. Naa moolila. Adoita. Eesinda. An dubartiin wala shiroo hundaa qabu. Wayne rabbi laatee amma akkasii godhatina bakka. Siinda dubartiin. Anti babalatti hin ta'inaa. Qabi gawan tana. Inni jeeta ragaageeti maasii. Sidhaa hundaa dubartiidha garuu sidhaa hundaa. Waa honna ni haa. Sidhaa hundaa wallahi siinda. Wallahi honna deemi. Qabi gawan tana. Wayi rabbi laatee amma akkasii godhatina. Isa hojii maal isaa birkoo. Addaan isin baati. Wayi maa. Isaa ilmi kan addaan baati. Siinda. Awoota kan keenyarsa. Ara bakka amma dhiisaa bakka rabbi laatee akkasii godhatina sinii jedhame wal gadhiisaa. Ara hiidha. Wal gadhiisaa akkasii godhatina. Siinda wallahi. Honna dhahi. Rabbi godhatan nama iyyee waa babakkaan. Dubartii maaliif akka tuffaa? Durbadhe bakkaan nama. Akkam tofeet? Adii. Akkam tofeet? Ishi bakka gargaarsaa. Qabi deemaa waan tana annaa. Deemboo wanni nusi. Qabi deemin. Maal wanni? Wayne ani Siinda awwa calchii. kiyya keessatti akkas amma kanaaf na waamte as akkas godhachuuf na Sanii waamte. miti gaa maal si hojjechiisan si faana Bakka mee taragaaggeetti. Kanaaf na waamte. No si faana soo jira. Kanaaf na waamte. Maal asheetii wajjin hojjin as. Si faana soo jira si maal si Maal asheetii asiin hojin. sila dhiiraa taate ana beeka. Wayyoo rabbi isha amma akkasiin godhatina Dubartii bakka. kan kaasu malee ana beeka sila. Calchii hin gaasanna. Injoo yaa honna rabbi. godhachiisin hojin as. Sila waliin Injoo hojjaan injoo. Ndii. Amma taragaaggaanaan na dhaggeeffadhaa rabbeedha. Ati garuu kanaaf na waamte. Sanii migaanna. Kanaaf na waamte. An si faana soo jira. Ati maaliif gamtaa kun Wayne. Fakkaatu si hin Kanaaf na waamte jechaadha bakka akkamiin inni bunyi bakka bu'uun qaba. Gadhiisni ena bakka gadhiisni. Anna. Nurraa deebii. Iyyisiiste gammaddee si eeyyuu jirti. Anna disiga. Anna. Waliin makatee jira bakka yagguu hundumaa waan akkasiitiin uumamuu qaban rabbiidhaaf hidhee. Maa inni si garuu siniif hin galu qoy jireenyi kiyya siniif hin galu. Waynaan bakkaan jireenyi kiyya nama tokkoof galaan jiru dhugaa rabbiin dee. Walitti siraarsa sin jiru qaadisi. Bakka na dhiisi lamoo akkana bukkeen keenya deemuun barbaadu.